Kenyataan addunyaa Oromoo biyya qabachuuf deemu kun ni diigamoo ni ijaara jettee ija shakkiin nu laaltusi nutti hin bu'ina ija shakkiin nu laaliina gochuu ni dandeenya goonees hin argisiisna jenna. Har'a jaallates jibbites addunyaan kun kanaan dura eebba isaatiin arganne waraanni bilisummaa Oromoo tapha sana keessatti baay'ee miidhame. Warri siyaasa danda'u Oromoo akka bulguutti dhiyeessan Oromoo biyya diigu saba guddaa yoo aangoo harkatti qabate gaanfa Afrikaa balleessu godhanitti dhiyeessan. Har'a akkas miti. Eebba warra kanaas ni qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma Oromoo waltajjii addunyaa qabsiise addunyaan biyya keessan qabachuuf falmachuuf mirga qabdu nuun jetteetti jechuudha. Sadarkaa kanaan deemee sadarkaa kanarra jira. Nam tokko nu dura dhaabbatu jiru. Garuu maal ilaallu? Waan isaan laalantu jira. Warri kun yoo namaa eebbisuu baates humna qabaree saba dura of ijaarree saba dura hidhateree saba dura waan hundumaa harkaa qaburee yoo nama diiguu barbaade nama diiga yoo nama ijaaruu barbaade nama ijaara. Wanti isaan ilaalan ummati kun wal danda'a. Garaagarummaa qabu keessummeessee waliin jiraata. Amantiin as keessatti baay'atee jiru wal danda'ee waliin jiraata. Sirna dhablummaa babal'achuurraa hanqisee wal tiksee nagaan bahee nagaan galuu ni danda'a. Isa kana nu ilaalaa jira addunyaan. Warri akka bulguutti dookumentarii meeqa waraana bilisummaa Oromoo cubbuu inni hin qabne gudeeshatti guuree dhagaatti guuree nu dhiyeessaa jiru kuni kanaafi. Nu hadheessee tapha sana keessaa nu baasuuf lolaan dadhaban ololaan kan dhufan kanaaf. Adda bilisummaa Oromoo warra kaleessa nu dhalche jennetu har'a itti taa'ee jira. Warra akka qajeelaa Mardaasaa fa'a. Namticha takkaa kallattii kamiinuu wareegama waraanni bilisummaa Oromoo baasu jaanis hin argine keessas hin turre itti dabalame garaama guddisatee oppiidiyooma Eertiraa ta'e. Oppiidiyoon lama jira. Katigireen tolchitee kan Eertiraan tolche. Warruma sana tarras deebee qabsaa fakkaatu. Keessa turre ni beeknaa immoo jedha. Keessa ture. Yeroo keessa ture garuu eessa ture? Isa kana gaaffii. Warra akkasii kana kan ololaaf as baasanii yeroo hundumaa gurra nama dhukkubsani waan barbaadan beeku. Soba ta'uusaa beeku beeki. Sobichi akkaataa itti inni dhaqee dhugaa fakkaatee addunyaa kana yaaddessutu jira. Uummati kun yoo gadi gadhiisan akkam ta'a? Kana akka addunyaan laaltee nu sodaattuuf. Nuti kabajaa barbaanne. Namummaa keenya walqixxummaa nama waliin qabnu barbaanne. Nama walqixa taanee kan keenya kan namaati. Yoo feene laanna yoo barbaanne ta'e hin barbaannu akkasitti buluudha barbaanne. Malee addunyaa kanaafis yaaddoo miti. Waan barbaannuun alattis namarraa barbaadaan jiru. Kan keenya iyyuu fudhannee hin galfanne. Kanaaf uummata akkamii ta'uu akka qabnu Oromoon uummata akkamii akka ta'e agarsiiseeras itti himeeras. Gaafa lafti nagaa fakkaate araara fakkaate irreecha yeroo darbe tokko adda bilisummaa Oromoo gaafa biyyatti deebi'e uummati kun nagaa ta'uusaa kan itti argitanii miileena 10 ta'u burcuqqoo tokko toon cabsii poolisiin tokko toon jiraatiin uummata wal faana yaa'ee galee irreeffatee deebi'e taanes agarsiisneerra. Kanuma deebisnee agarsiisu. Dhufattanii achii kaasee addunyaan Oromoo irraa abdii horate malee sana dura warri nu bitaa ture akkaataan inni itti waa'ee keenya addunyaatti hime uummata bulgu yoo humnaan qaba malee gadi gadhiisan jennaan biyya gubee balleessu. Akkasitti nu beeka addunyaan kun. Namni si gabroonfate, namni faallaa kee dhaabbate, namni si bitu waa'ee kee waan gaarii namatti himu. Wanni nuti cunqursinee saba kana qabaa jirruu fi yoo gadi gadhiisne iddootti qabamuun qabu akka harree didaati. Akkasitti nu dhiyeessaa turan. Uummati kun gaafa inni adda bilisummaa Oromoo dhuguma nuu galee sehee simate akkamittiin akka simate argitan. Gaafa irreecha dhaqe akkasitti irreeffate argi addunyaan. Uummati kun akka jedhan osoo hin taane akka argan ta'e.